Attam jirtu fayyaa keessanii dargaggoo Oromoo, ijoollee Oromoo, saba Oromoo, qarreef qeerroo attam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Har'a yeroo yartuudhaa fi attentionii keessanii hin barbaada. Akkasin na dhaggeeffattanii haala amma jiru kana wajjin ilaalla kan jedhuudhaani. Wajjin ilaalleetu mee garamitti adeemaa jiru isa jedhu kana ilaalla. Mee seenaatii sheerii waliif gootanii namoonni baay'een akka isaan argatanii hawwa. Abdiin koo kana. Maaliif yoo argatanii walii wajjin keessa baana wanta kana. Sagaleen kun dhaga'ama yoo hin dhaga'ama ta'e milikkita naa kennaame hin dhaga'amu hin dhaga'amu laata. Hin dhaga'ama. Hin dhaga'ama yoo ta'e hin dhaga'amaa naan jedha. Okay, hin dhaga'amaa jechuudha. Dhaamsa naa kennitaniittu. Okay. Yaa gannati gaariidhaan dhaga'amaa jechuudha. Gaariidha. Tokko katabdeettan dhaga'amaa jechuudha. Fayyaa ta'e. Tole. Hin dhaga'amaa jechuudha. Ittan fufaa. Akkas taanaan hin dhaga'amaa jechuudha. Yoo inni dhaga'amuu didee natti hima. Kanaaf hin dhaga'amaa jechuudha. Very good. Gaariidha. Tole. Ilmaan Oromoo. Kun as geenye gaa. As geenye dubbiin dhiibaa dhufeetu rakkoo lafee okkoteetti rakkatte ta'e. Gar tokkotti ba'uu qaba. Utuu hin jaallatiin, jaallannes jibbines. Har'a kan hin haasa'u dhufe muummichi ministeeraa deebi'eera. Assaasinaashiniin ajjechaan attemptiin yaaliin nama ajjeesuudhaa, nama balleessuu, lubbuu nama balleessuu yaaliin godhameera. Agarree hiriirri ba'ameera. Eventii gugurdaan kan ta'e agarree isa booddee hiriira booddee manatti dacha'ameera agarreega. Mee naanna'aa mooraa Minilik kana maaltu jira? Maaltu naanna'aa mooraa Minilik kana maaltu deemaa jira haa jennu. Maaliifitu ajjeechaatti xiyyeeffatu jirri kun? Maaliif isinitti fakkaata? Egaa ani akkan kanatti ilaaluun qaba. Ishee akkasini peejii tokkorra taanuun barbaada. Durootuu naaseen dura. Jarri kuni akkuma ilmaanni Habashaa itti dhufan, akkuma ijeerriidhuma mootummaan isaanii itti dhufe, jabana Minilikii kaasanii akka isaan itti dhufanii, haayirarkiin isaanii gubbaadhaa asii gadi, military style jedhama. Piramidii stayiliidhaanitu biyya bushaa turan jirru kun. Mootiin gubbaa sana ta'a, asii gad ajajaa, nama isa jala deebisee hunduma isaan ajjeesa. Akkasitti dhufan qorqalbiin isaanii, psychological makeup isaanii nama taayitaa kootti dhufe ajjeesuudha. Negotiationiin hin jiru. Tokkoffaa third world countries keessatti ajjeechaadhaanitu dhumata. Taayitaatti dhufaa, taayitaa irraa bu'a. Lammata keessumatti biyyattii sana keessatti lubbuu baay'eetu darbe. Jarri kuni nama ajjeesaa addana ga'an, nama nyaataa addana ga'an. Keessumatti ilmaan Oromoo isaan dura dhaabbate hundumaa qalaan addana ga'an jarri. Kun haaraa ta'uun irra hin jiru. Maaliifi asii gadi ajaju, chaalenjii asii waliin barbaadan. Isaantu gooftaadha, isaan waaqa biraa dhufanii, isaan ilmoolee waaqaati. Isaanii ergaan isaanii waaqa bira jira. Isa kana immoo kan itti immoo xonqaawota baay'eedhaan of marsaniiru. Xonqaayii baay'ee jira. Mooraa sana yeroo galan, mooraa mootummaa keessa yeroo galanii xonqaayii fudhatanii seenu. Xonqaayiin immoo jira. Waan baay'eedhaan dabtaraa qabu, xonqaayii qabu. Kanaan of marsanii biyya sana jeeqaa turanii biyya sana bulchaa turan jirru. Kanaanitu sadarkaa kana ga'an. Egaa jirri kuni har'a gidduutti bireekii argatee Habashaan kan biraa dhufee irraa fudhatee isa
Normii waggaaf 150 dhufe kana gidduutti akka cabuu ta'eera. Wayyaaneen dhuftee fudhattee turte. Wayyaaneen yeroo ilaalamu dhuguma cheenjii tokko fiddi jennee yaadne. Hoomaan ta'an wayyaaneenis immoo habashaadha isheenis. Hierarkiin sanatti deebitee diktaatarii gochuutti gubbaadhaa si gadi dhaggeeffata anatu isin saama kan jedhu waan dhufteefi hin danda'amne. Jarri kuni sammuu isaanii kanaan ijjeerame, jireenyi isaanii kanaan ijjeerame. Akkasitti dhufan, akkasitti jiraatu, akkasittis badu. Oromoon aadaa ilaafilaamee, haasaadhaan haasa'ee, nagaa walitti dhaamee, wal gorfatee, mass participation administration Oromoo keessa kan ta'u. Waan tokko faamilii keessatti wal dhalate, abbaan haati ijoollee wal duukaa haasa'anii murteeffatu. Ummata bifa garaagaraa, ummata amantaa garaagaraa, ummata qalbii garaagaraatu walitti dhufe jamaa. Haadhuma waliin dhugu, zayitiidhaa fi bishaan waliin dhugu bara. Humnaan jiraataa turan nurra. Kanaafitu har'a mootummaan suni eenyuun qabamee jira beektu? Ilmaan Habashaa nafxanyaadhaan qabamee jira. Waan isin dinqu. Eenyu fa'itu gorsaa jira kana. Maqaa isaanii hin beektu ta'a. Keessumatti warri turtan har'a kan achi isaan gorsu number 1 warra Kakaasaa Kabbadeeti. Warra akka Koreel Daawit Walda Gorgisi. Warra achi keessa ture, warra Marraabeetee, warra akka Fiqira Sillaasee fa'i kan isaan gorsaa jiru. Jarri kun maal gorsu? Mangistuun Hayilamaariyaam akka inni itti siisaa ifaa fixisan. Guyyaa tokkotti namumti walii wajjin hojjetaa turan. Mogosi Siisaa Alamaayyoodha. Daani'eel Sannaayilikkee yeruma tokkotti gaduma yaa'anii wal fixan biiroo biratti. Jarri kun kana keessa darbanii warra dhufeedha. Har'a kan isaan gorsan egaa maanni namoota naanna'aa kee jiran. Namoota keessumatti Oromoo poolitikaadhaaf sodaattu kana fuudhii gadi kuti. Ajjeesi kan jedhu gorsu isaan. Kanaan ka'e Abiyyi. Kana guuttatee ka'e. Itoophiyaa waa laawwinnatiin fida waan jedhuufi kana guuttatee ka'ee jechuudha. So kanaafi isaan biratti ilmaan Habashaa kana biratti mee attamitti ilaalama Oromoon isa jedhuun isin ibsuu barbaada. Seenaa xiqqoo ishee tokkoon isinitti hima. Seenaan kun jabana dargiitu yeroo mana hidhaa turre galgala tokko ani akka utaalloo na qabu ta'ee ciiseen dhaggeeffadhaa. Sa'aa boodaa ijoolleen qilleensaaf gadi ba'anii manuma jala asii fachinaa naanna'u nama yartuu ijoollee Habashaa Tigrootaa fi Amaarota mana keessa ture ciiseen dhaggeeffadha. Namicha jaarsa tokkotu lama ta'anii haasa'u. Inni tokko manzi natti fakkaata, inni tokko Marraabeetee. Ijoollee Habashaati, Amaara. Amma akkatti soorome odeessa namichi inni kun. Fira kootuedha. Akaakayyuu obboleessa akaakayyuu kootiitu naastii indoo laminticha garaalee magaalaa kana keessatti maaliif asiifichi deemta gurbaa kottu gaallaa mareetiin jira siin kennaa naan jedhee. Jennaaniin ka'ee dhaqee gaallaa mareetii kana ciisanyaa gara nama 50 irra ture. Maalan godha kanaa noo dargaggeessaa lakki mana keetti agarsiisi xaafii sii guuruu. Isa booddee waan akkana calabaashii tokkoon sii ajaja isaan immoo gibira funaananii mangistii kaffalaniitu hamma tokko sii kennu waantu si lakkisee akkasumatti jiraadna kunootti nuyi naan jedhee jenna aha kanatu argame jedheetanii gammadee dhaqee fudhadhee. Garuu jedhe Oromoo tokkodha yeroo sana gaallaadha. Oromoo tokkotu na rakkise baay'ee na rakkise gibira kaffaluu didee. Horii immoo qabaa jedhani sun qaba horii kaffaluu didee attam ta'e jennaan naachi labaashii gootu shuguxiidhaan adda keessa dha'ee ajjeesi gaaf tokko jedhe. Attamitti siin ajjeesan hiree isaanii immoo jedha nan dhaggeeffata jallu malee. Attamitti nu ajjeesu rakkinni hin jiru jedhe gaallaanii yoo ajjeeftee siinjerii tokko bittee laattaafi siinjerii makiinaa siinjerii jechuun ila makiinaa ishee wayyaa hodhitu handi siinjerti gazaallee kana booddee ganama jedhe marga haamtee dhadhaa jedhe araara biran darbu Oromoon jedhe takka jireenya isaatti araara biran darbu jedhe hamma fedhe irraa fixxee marga fuutee jaarsolii lamaan tokko fuutee itti geessitaa jedhe maal qabaree jedheetu araaramaa jedhe sammuu isaanii kanaan ijjeeran jirre. Kana gaa har'a hiriirri kun ba'amee araara inni jedhamu yeroo dhufu Habashaan
hamma fedhan nu fixanii inni kan keenyaa gudiidha. Inni durii jamana durii araara yeroodhaan abbaa kootii wajjinis dhaqeera argeera. Inni alanaa kuni Oromoon nama seenaa kuni ofii reebamee ofii du'eetu ofii jaarsolii ergatee ofii araara taa'ee dubbata. Waanuma addunyaa irratti hin jirre. Waanuma haaraatu hojjetamaa jira. Waan gudii. Yeroo araara dhaqan immoo namni dhiba isaa himata. Dhibdee isaa himata. Bukkee naanna'u malee rakkinni Oromoo kana jedhanii dubbatan. Har'a naanna'aa sanatti rakkinni kun uumame. Dhuguma lubbuu nama tokko irratti aggaammiin ta'e. Inni kun badii guddaadha. Isa duwwaadhaaf miti. Garuu jarri kuni komaandi poostii lixa Oromiyaa irratti, kaaba irratti, kibbatti komaandi poostii ajajanii haadhaaf intala wal biratti gudeedhaa, nama lafarraa buqqisaa, nama lafarraa ajjeesaa, duguugaa, Gujii, Wallagga, Walloo fi Shawaa Kaabaa keessatti akkasittiin komaandi poostii jiratti dararamaa jira uummanni keenya. Warri poolitikaa jedhanii jaarsolii jedhanii kan walitti namanii kan reebame uummata Oromooti. Kan irratti aggaamame dhala Oromooti. Nama Oromooti. Kan jaarsolii taa'u immoo Oromoodhuma. Agartaniitu. Taa'anii immoo yoo nuyi dhukkuba keenya himannee nu ajjeesu komaandi poostii dhuma sanallee kaasaa wayne immoo yoo nutti dheekkamanoo gooftoliin. Namni tokko achi keessaa woordii tokko dubbanne waa'ee komaandi poostii. Waa'ee ijoolleen durbaa, mucaan durbaa haadha ishee biratti teessee yeroo isheen haadhaaf intala baru biratti gudeedu jettee dubbattu ilmoo dhiiraa tokkotti maaltu itti dhaga'ama. Jarri kun kanan dhageenye dhaga'aniiru. Garuu woordii tokko dubbanne. Ilaala ilmaan Oromoo. Warri kuni warra Oromoodhaaf hojjenna, Oromoodhaaf yaadni warra jedhanii. Eenyu jarri kun? Achi keessa nama tokko moo nama lama? Waama ciccimaayyuu kan dubbate. Kanaa gadi isa garri warri komaandi poostiin irra jiru Oromooyyuu miti isaan yookiin waan kan biraa dhabu yookiin bineensa iyyuu haa ta'u dhumuun isaaniif hin ta'a jedhaniiti moo annaan galle. Baay'ee na dinqa. Kan biraani hiriirri kun ba'ame. Biyya lafaa keessatti hiriiratu ba'ama. Ani karaa koo peaceful resistance waan jedhu itti namanu. Ani third world countries argumentiin koo yeroo hundumaa kan Gaandhiis kan Martin Luther Kingis hin hojjetu kan jedhudha argumentiin koo. Evidensiidhaa wajjin dhiyeessee arguu gochaa ture. Yeroo dheeraadhaaf viidiyoo koo ilaaluu dandeessu. Garuu keessumatti immoo biyya backwardii akkasii biyya uummati gara booddeetti hafaan akka Amaaraa bulchu keessatti biyya sana keessatti akkasittiin hiriira ba'anii mootummaa buusuu jechuun gowwaadha. Inni duraayi wayyaaneen maayinooritii waan taateefitu utaaltee kaatee baqatte. Maaliif naannaa sana sabi ishees hin jiru. Warri har'aa kun nafxanyoota. Nafxanyooti kuni ajjeesuuf qophaa'aniiru. Agar dhageessaniittu hundi keessan hammam akka isaan hidhatan, hammam meeshaa akka isaan gashataa turan, hammam Baalee Roobee keessatti, Ginniir keessatti, keessumatti Shaashamanneetti, Asallaatti, eessatti, magaalaa gugurdaa Direedawaa keessatti, Finfinnee keessatti, keessumatti naannaa Shawaa kana keessatti meeshaa hammamiin akka isaan guurrataa turan dhageessanii hundumti keessatti. Jarri kuni eenyuuf hidhatu? Oromoo deebisanii garboomsuudhaaf hidhataa turan. Maali gaa falli keenya? Akkasuma gadi yaanee deebinee dhumna. Namni du'uun irra jiru. Ilmi Oromoo tokko assaasineetii ta'uun irra jiru. Assaasineeshiniitti kan amanu Habashaadha. Ajjeefamutti, ajjeesuutti kan amanu Habashaadha. Garuu nama hammi kun namni dhibbi tokko dhume dhiiga lolaafne dhaqaatii du'aa keessan awwaalladhaatii isa miidhamee wal'aanadhaa jedhamee harka duwwaa manatti dacha'u maaliif? Maaliif naasuun jira namni tu pilaaniin godhin gadi ba'uu danda'a.
Garuu akkamittiin systematically akka isaan withdraw godhan eega wanti kun fashale amma loltuun suni lakki dabarsee kennu jedhe namni dhaga'e. Dafamee akka namni hin dhumnetti maaliif hin taane? Spontaneously ka'ee jechuun hin danda'amu. Garuu immoo spontaneously eega ka'eeti akkamittiinitu osoo waa tokko deebii tokko gaaffiillee hin dhiyeeffanne uummati Oromoo. Meelaadhaan maatoo nama meeqa dhumu? Har'a namni 100 ol dhumuun qoosaadha Oromoo keessatti. Akkuma Amaarri የጋላና ነፍስ የዘንብ ነፍስ ነው ሰጀቱ ኢሱመቱ ሰሙ ኬኛ ኬሰን ሙልቴ አንኮንሽስሊ ሰነ ፉደኔው ኢሳ ፉደኔን ሞ አከሚቲኒቱ ዋንቲ ኩን ሁንዱምቱ ተኤ ሜጀረን አጋላ ፈቱልቴ ቦርገነመ ጉሩዳፍ ማሊፍ ቱልታ ማሊፍ አኮ ዱሪ ሰና harka mataarra qabatte dullaa yuutuun baati harka mataarra qabatte maaliif hin deemu? Dhagaa eega tuulte dhaqi guurii yeroo siin jedhu attamitti dhagaa guuruudhaatti. Amaarri gaa kana ilaalu. Borimmoo isa caali godhu. Maaliif hin beeku amma qophaa'aniiru. Maaliif tireenii gochaa jirra jira kana. Tireenii gochaa jirra. Yeroo tokkotu shugudii sheekaa artifishaalii tokko bitate gurbaan hiriyaa keenya tokko baay'ee gammanne bakka duukaa deemnee ilaallaa maal jennaani namicha tokkotti shugudii fuudhee gadi itti qabe ahaa jedhee namicha fuudheetu dullaadhaan asii fachi deebisee nuu dhiibne bakka inni xixinnoo dhodhu lakkiin noo shugudii biyya namaa labbaa keetti natti qabdaa waan meeshaa hin qabne humna hin qabne itti dhukaasuu waan hin dandeenye maal luqqifatte eega luqqifatte immoo waan itti tokkoffaa sababa itti luqqifattu beekuudha. Lammata eega luqqifatte wanti luqqa'u suni hojiirra ooluu danda'u qaba. Sadaffaa baqachuun sirran ture jechuudha. Maaliif lolaaf dhatte? Kuni akka taphaati. Namichi tapha'uu seene. So amma kaniin jechaa jiru argumentiin koo namni hammi kun dhumuutu irra ture. Keessumatti jaarsoliin keessatti Morodaa Moosaa isa Amboo keessatti kufee fi mucaa durbaa xiqqoo Amboo keessatti rukutamtee kufte. Hin yaadattuu laata kana? Bifi isaaniis fuulli isaaniis hin bira dhufa. Isinitti argama ilmaan Oromoo. Maali kun hundumtu? Akkamittiinitu hammi kun dizaasteriin kun ga'ee namni kun hundumtuu dhufe karaan kun hundumtuu cufame namni kun hundumtuu du'e du'aa keenya awwaallanne maal jennee manatti gallee teenyaa jechuudha. Attamitti ilaalama kun uummanni Oromoo attamitti ilaala? Yes, nafxanyaa namaadha. Yes, saayikooloojiin isaanii haayirarkiidha. Saayikooloojiin isaanii abbaatti naftiin ammayyuu qawweedhaan nu fixu. Attamitti qophoofu? Maal gochuutu nurra jira? Attam nu wayi ilmaan Oromoo? Maal attam goonu? Ammas borganama tokko moo dhaqanii si ajjeennoo ittiin jedhan namni kun hundumtuu gadi yaa'ee hunkutee dhumee deebi'uu wayyaa. Moo maal wayi? Akkamittiinitu jara kana dhaabuu dandeenya? Isa gaannii nuyi inni na haasa'uuf dhufeera. Ilmaan Oromoo wal'aansooni geeddarameera. Dirreen wal'aansoos tooftaan wal'aansoos geeddarameera. Habashaan saanjaa isaanii luqqifataniiru. Har'a Adaamaa keessatti ilma Oromoo ajjeesanii irra dhaabataniitu itti sirbu. Ija keessanii agartan. Baale keessatti akkas, Dirredawaa keessatti akkas, Harargee keessatti akkas. Maal isinitti fakkaata? Yeroo kana ga'uudha. Taaktikii wal'aansootu geeddaramuu qabaadha. Taaktikii wal'aansoo jaallannis jibbines hin geeddaramu. Maaliif mootummaa duwwaa osoo hin taane hin gadda yeroo girrigirrii sun ka'u
Ayisuuzuu torbaan hidhatanii ilmaanni nafxanyaa marraabeetee yifaatee keessaa manzi keessaa gondoriif Goojjam keessaa hidhattee galte. Galchaniiru baay'ee gale meeshaa gurguddaa gale. Harka duwwaa ba'anii dhumuu qabu. Akka kootti ba'anii dhumuun irra hin jiru kana booddee. Gatteenyee taaktika keenya geeddaruudha. Taaktika lolaa geeddaruudha. Wal'aansoo keenya geeddaruudha. Maaliif geeddaruun nurra jira? Maaliif geeddaruun nurra jira? Kan geeddaruun nurra jiruufi haalatu nu dirqisiisa. Haala diina keenyaatu nu dirqisiisa. Haala ilmaan nafxanyaa, ilmaan habashaatu nu dirqisiisa. Osoo hin jaallatin dirqisiifamneetu geeddarraa jechuudha. So, I wish haalli kun badee demokraasiin dhufee inni nuyi abjuun warra Itoophiyaadha abjootan kun. Abjuu hin jirre hurrii keessa inni deeman kuni osoo dhugaa ta'e filannoon deemi filannoon kun deemi namni shanan ja'an tokko warra achi tataa'an suni achi keessaa paarlaamaa keessaa kaabbaa dhaqanii akka Haile Sillaasee sana jabanaa Haile Sillaasee kaabbaa uffatanii ofuma maqaanumaaf achi keessa ta'anii haasa'anii oomu tokko jedhanii mana isaaniitti galanii Oromoonis immoo nama achitti ilaalu qaba. Oo fedhee oo nyaatames oo saamames meewiinuma gaaf tokko Waaqayyo waa tokko nu gosadhee manatti galuu danda'a. Garuu hin jiru. In tolling jettu Habashaan. Ilaa Habashaan maaliif akkas onneen isaanii buube beektu? Maaliif onneen isaanii buube? Wanti onneen isaanii buubee fi ilmaan Oromoo sababi isaa inni guddaani Abiyyi akka dhufetti birookiraasii warri wayyaanee ijjeerrattee hunduma isaa akaafaadhaan kaaseetu ilmaan Habashaa irra kaa'e. Ministeera gubbaadhaa hamma gadiitti ilmaan Habashaa keessa nan. Akkuma jirutti ministeeraan ofiisii isa kana Jawaariyyuu dubbate. Akka jirutti qabatan. Mooraa qabatanii, difeensii qabatanii, fooranii qabatanii, akka jirutti ministeeraan ofiisii akkuma jirutti gubbaa ka'anii hamma lafaatti qabatan. Amma eessa dhattagaa ilmaan Oromoo? Hiriira bahuu dhiiftee karaarra waggaa tokko ciiftee waa takka sii deebi'aan jiru. Waa takka namni miiliyoonii yoo fixxee hinuma dhuma malee akkasumatti deebitee galta malee hin ta'u. Maaliif isinitti fakkaata? Jarri kuni keessumatti warri westiidha. Namicha kana qopheeffataniiru. Maaliif qopheeffatan? Biyya sana saamuudhaaf, lafa Oromoo albuuda Oromoo saamuudhaaf, warra saawuzii kana saamuudhaaf qophaa'anii kutataniiru isaan. Warri investeriin already qophaa'e. Baalee caakkaa Baalee kana, dirree Arsii kana, Wallagga maayiningii kana, Maaloo kana, Shawaa kana, dirree kana saamuudhaaf qophaa'aniiru. Kanaaf dantaa tokkoon qaban. Waan isaan gochuun irra jiru hamma dandeesse fixeedhanii ayyama kennaniiru. Blank sheekii itti kennaniiru. Namni tokko difeendi isa godhu lafa bireetti. Kanaafitu taaktika wal'aansoo keenya geeddaruu qabna. Abbaan fedhe jedhe dhiisee meebii warri Finfinnee keessa jiru maaloo akkasiin godhina. Maaliif isaan intrastii mataa isaanii irraa ka'anii haasa'u. Halkan tokko dhufanii nu fixu, nu ajjeesu waan hin hafneefi. Du'i nafuuf hafaaf hin jiru. Warra Finfinnee keessa jiru taas ammatu isaan deemnadhanii gadi hin dhiisan. Number 1. Number 2 hin fixu gaaf tokko. I guarantee you kan immoo dhageessu hunduma isaanii rukutu. Habashaan nama rukutuutti dantaa hin qabdu. In a split of a second murteeffatu. Eengada ilmaan isaanii akka isaan itti rukutanii Goojjam keessatti agartaniitu. Dabra Biraanuu dabra maaloo isheettu Goojjam keessatti agartaniitu akka isaan itti ajjeesan. Attamittiin ilma Oromoof tokkoof yaadu jettanii yaaddu. Ilma Oromoo seenjeriidhaan geeddaru. Ilmi Oromoo tisiisa isaan biratti. Kanaaf maal wayya ilmaan Oromoo? Attamitti gara fuulduraatti adeemna? Kan isaan nu sodaachuu danda'an attamitti? Eegaa achirratti dubbiin. Kan isaan nu sodaachuu danda'ani yeroo isaan qawwee nutti qaban yoo qawwee itti qabne duwwaa. Yeroo isaan nutti dhukaasan yoo itti dhukaasuu dandeenye duwwaa.
warra politikaa warra daldaalota sifachi jitu kan qaaba afaan kennurraa taa'ee jechuudha. Amma gaa dabareen kan sabaati jechuudha. Yeroo isheen qawweetti qabuu jalqabu. Yeroo kana duwwaadha tas kana malee jarri kun gara booddeetti deebi'aa jiran ilmaan Oromoo. Kanaaf maal goon maroon akka gaariitti ibseera. Jarri kun kan isaan barbaadanii taayitaa isaanii ittiin jabeeffachuudha jedhe. Dhugaadha kun. Taayitaa isaanii ittiin jabeeffachuuf Oromoo rukutanii Oromoo rikkiitti gashuudha. Warri kan biraanii yeroo Oromoo rukutanii warri kan biraan warri saawuzii hin sodaatti. Maaliif Oromoo miliyoona 50 kan likkiitti gashanii nama miliyoonii 3 lafarraa nufitu kan jedhu sammuu ishee keessatti uumti hin baddi achiin humbaatu. So amma maayin eenyutu jira gaa? Dhaaban qabnu, dhaabin jiru kan isin jechuu barbaadaniifi waboo rikognaayizii gochuun barbaanne kanuma rakkinni hin jiru kan biraa. Garuu osoo hin jaallatin achitti adeemaa jiru. Osoo hin jaallatin maroodhaaf gollichotti deemaa jirtu. Utuma jibbitanii, utuma aartanii, utuma gubattanii chaansii isin qabdanii qawwee kaasuuf. Qawwee kaasuuf immoo already ijoolleen laga jirti. Kottaa nu gargaara, nu ilmaan Oromooti. Maaloo nu gargaara jedhanii boo'aa turan. Iyyaa turan Wallagga keessaa. Gujii keessaa iyyaa turan. Walloo keessaa iyyaa turan. Shawaa kaabaa keessaa iyyaa turan. Namni tokko hamma kanaatti namni galagalee ilaalee jiru. Har'a gaa ilmaan Oromoo seensi keenyatti adeemu. Ijoollee wal'aansoo jalqabde kana. Ijoollee qawwee kaafte kana. Namni isaan sodaatan addunyaarraa har'a waboo ishee dargaggoo laga keessaa qawwee baattee laga keessa fiigaa jirtu kan isaan sodaataa jiran. Kan isaan sodaataa jiran jira. Kan nu gochuun nurra jiru maali? Waboo sana jabeessu duwwaa wanti nu baasu. Hamma danda'ame maallaqa keenyaan, humna keenyaan, beekumsa keenyaan, dippiloomaasiidhaan, poolitikaadhaan tokkoffaa akka isheen terroristoota akka isheen hin jenne addanaa demonstreeshinii gochuu danda'u. Qoma dhiibnee waboo naayitii qopheessu, waboo naayitii lafa jirru hundumaatti qopheessu, maallaqa buusu isa kan garaa ishee gubu Abiyyi. Ijoollee ilmaan nafxanya kan garaa abidda isheetti kaa'u kana. Kan garaa ishee madeessu waboo gargaaruu keenyatu garaa ishee madeessa. Waboo duukaa dhaabachuu keenyatu garaa ishee madeessa. Yaa ilmaan Oromoo. Obboleessa keeti inni Gujii keessaa loolu. Obboleessa keeti haadho keeti siif jedhee dhiiga dhangalaasaa jira inni Boorana keessaa loolu. Obboleessa keeti inni Shawaa Kaabaa Gindabaratii fi Jalduu keessaa lubbuusaa dabarsaa jiru. Obboleessa keeti. Obboleessa keeti inni Wallagga keessaa Dambidolloo Beegii Qidaamii Gimbii Laaloo Assaabii Huwwaa Gaaragamii gama kunoo qiritti walal keessaa kan bookkisaa jiru obboleessa keeti. Haadho keeti, dhiiga keeti, foon keeti. Inni Illuu Abbaa Boraa keessaa bookkisaa jiru obboleessa keeti. Chaansii ati qabdu har'a waboo wajjin dhaabachuu barbaada. Waboo wajjin dhaabachuu, itti birmachuu, bukkee dhaabachuu, hasaasa seexana, isa seet dhuftee sitti hasaasu, isa seet dhuftee ilma baluuti, ganda baluuti isa seen jettu. No, bagachoo. Ati nu keessaa bahi. Nu obbolaadha. Inni mucaa argeeti. Eeyyee obboleessa kooti. Baay'ati. Deemi ati. Inni mucaa Arsiiti. Oromoodha. Deemi narraa. Obboleessa kooti. Inni mucaa Shawaati. Eeyyee obboleessa kooti. Badi asi. Ilma nafxanyaa. Ija koo duraa deemi. Inni mucaa Baalee. Eeyyee anis Baalee. Beenu narraa. Iji kee haa ba'u. Beenu jechuu danda'u gatii sana onnee sana qabaachuu danda'u nurra jira ilmaan Oromoo. Hamma yoomitti gowwoomfamna? Hamma yoomitti kiristiyaana, islaama, maaloodha, Oromoodha, waaqeffataadha, maaliidha jetti ilmaanni Habashaa, ergamtuun Habashaa hamma yoomitti nu gowwoomsiti ilmaan Oromoo? Hamma yoomitti araara jettee ilamee nafxanyicha jaarsa nafxanyaa wanta ni jedhe dhageessaniittu sila isinitti meere. Oromoon jedhe makiinaa seenjarii tokkoo fi
marga kaasuu tokko bira hin dabartu. Jecha salphaa miti kun. Ani ijoollummaa kootiin kana dhagaye ciise ilaan jedhe gadi ba'een warra naa wajjin himatti. Ilamee namicha kana wanta ni jedhu ilaalaa. Oromooni makiinaa seenjarii tokkoo fi marga kaasuu tokko dura hin dabartu. Keessa keenya falafalanii argan. Kunoo argani reebamanii yeroo isaan dhaqanii kadhatan. Yeroo mallas dhaabata guuranii yeroo isaan dhaqanii kadhatan. Har'a yeroo isaan achi taa'anii dhiifamuu qaba, manatti galuu qaba, nagaan bu'uu qaba. Maaliin ajjeesuuf jedhu yaa uummata Oromoo nu dirmadhaa nu fixuuf jedhu kunoo ilma keenya Jawaariin ajjeesuuf ka'anii borimmoo nu fixuu. Manatti hin galinaa. Yoo barbaadda wajjin dhumna wajjin dheeraaf nalaa kunoo karaarra wajjin raafna jechuutu irra ture gaafa sana. Warri revolutionary kana jedhu turan. Revolutionary yeroo taatu akkasiga. Dulloomeen dadhabe beektamini hin naqin lafa raaraa taa'e mana keessa. Warri danda'u dargaggoo na dhaqan. Ilma keenya ajjeesuuf jedhani yaa eega ilma keetiif gadi baate manatti hin galin. Borsi jala galagalanii dhufanii ajjeesuu danda'u gaaraantii maalii qabda? Utuu nam tokko waa takka harka keetti hin qabatin dhagaa baattee lafa keessi dhagaa kana kaasuu maaltu sitti dhaga'ama? Attam nama qaanfachiisa. Attam nama saalfachiisa ilmaan Oromoo. Ilmaanni Habashaa, ilmaan Oromoo kana barte gaa. Keessa keenya barte. Eenyummaa keenya barte. Hammam akka nuyi laafoo taane. Hammam akka nuyi isaan biratti wal hamannu. Hammamitu akka nuyi wal tuffannu. Akka nuyi wal irratti galagalu. Hammam kan isaan akkas godhaniifi kunoo jedhan. Kunootti nuyi jedhan. Wallaggaanii garafaa jirra namni dubbatee hin jiru jedhan. Gujii garafaa jirra namni tokko hin dubbanne jedhan. Waanii garafaa jirra Boorana garafaa jirra namni dubbatee hin jiru. Walloonii dhukkeerraa kaasaa jirra jedhan. Shawaa kaabaa dhukkeerraa kaasaa jirra jedhan. Direedawaa akkasittiin ganamaa galgala ilmaanni nafxanyaa sirbaa keessa yaada. Adaamaa kunoo kaleessa akkasittiin keessa yaa'aa jiru. Garuu har'a ilmaan Oromoo kutatee wabootti dirmachuu gaafa jalqabe gaafa sana of keessatti fincoofti ilmaan Habashaadha. Elaagaa waboo bira dhannaa nagaadhaan nuu fixuu diddani kunoo gaa waboo bira dhannaa. Waboo bira dhanneetu waboo bira dhannee gudii keessan isin agarsiifnaa marroodhaa fi gollichoo bira dhannaa jedhanii utuu dhaamsa dhaamanii giruuppii dhumti lama ba'ee deeme mootummaan suni achi keessatti fincaa'uu jalqabdi. Warri kunis nu kanuu jalqabanii jetti gaafa sana. Kanaaf ilmaan Oromoo keessumatti loltuu jara kanaa kan taatan uummata keessa hin ajjeesinaa. Maal isin godhe? Eessatti haftu booddee uummata keessan hin balleessinaa. Uummata keessan hin ajjeesinaa ilmaan Oromoo. Keessumatti warri loltuun OPDO keessa warri jirtan sabboontonni dhokattanii jirtan isin hafaa jiru. Akkuma yeroo Mangistuu Haayilemaariyaam tokko tokkoon isin funaananii lafarraa isin fixu. Kun immoo hafaa jiru. Warra experience qabu, warra nama ajjeesuutti, nama ajjeesee nama fixee experience qabutu gorsaa jira. Gurbaa kana. Kan gorsaa jiru, Abiyyiin kan gorsaa jiru warra experience waggaa baay'ee qabu. Warra akka Daawit Waldagoorgis, warra akka Shimallis, warra akka Fiqir Sillaasee, warra akka Kaasaa Kabbade, warra xonqaa'oota isaan warra ortodoksii xonqaa'ee ortodoksiitti itti galee gorsaa jira. Isaani kan nu ficcisiisuudhaaf deemaa jiru ilmaan Oromoo. Dabarsitee laattaa saba kee. Kanaga kan inni isin miidhamuu barbaade. Har'a carraan nuyi qabnu tokkitti duwwaadha. Carraan nuyi qabnu tokkitti duwwaadha. Hunda isaanii dachaasanii hidhaatti naquu danda'u. Daawud fa'aa ajjeesuu danda'u. Garuu kan isin lubbuu isaanii oolchuu dandeessan, kan warra achi poolitikaa achi keessaa lubbuu isaanii oolchuu dandeessan, akka isaan miila isaaniitti kufanii kadhatan kan isin gochuu dandeessani. Ilaagaa jettanii geeraraa gaara gamiitti, kunoo gujiitti, kunoo shawaa kaabaa, mogoriif gudaritti yeroo isin yaa'uu jalqabdan, yeroo isin jalduutti yaa'uu jalqabdani
ilmaanni habashaa achi keessatti of keessatti fincoofti. Na yaadadha. Gaafa jeneraal faa deemanii ilmaan habashaa guyyaa saafaa Finfinnee keessaa manatti galte. Hin yaadattu warri gaafa sana yaadattan galgala. Jeneraalii fiildii deemanii hin sokkan gaafa jedhamu habashaan magaalaa keessatti namni hinuma fincoofte. Amma akka har'aatti yaadadha ilmaan Oromoo. Murannoo kee kutannoo kee itti agarsiisuu danda'u qabda ilmaan habashaa. Gaafa kana dhageesse kunoo gamarroo faa bira dhaqaa jirraa. Nagaadhaan isin gaafattanii nu diddanii kunoo deemaa jirrattanii sirbaa gaafa isin kaatanitu fincaa'uu jalqabdi. Gaafa sana negotiate gooti. Yeroo hundumaa negotiation kan jedhamu from strong pointidha. Negotiate kan jedhamu. Biyya lafaa irratti negotiationiin hin danda'amu hin jiru. Ani barnooti koo negotiationiin. Negotiationiin addunyaa kanarratti from the weak point lafa laaffinarraa kaatee yeroo negotiate gootu you are the loser. This is the rule of the game. Hinjiru. Negotiation tola hinjiru. Yoo humna qabaatte negotiate gootu. Kanitiin irreedhaan negotiate gootu. Irree yoo qabaatte, maallaqa yoo qabaatte, dhadheetu ilaa interesting koo kanaa jettaan. Yoo kanan gootu ta'e kanan godhaa jettaan. Amma habashaan yoo tisati jettuun goone ta'e maal gootaa jette? Jettaan. Hinnaata bakka. Yoo ammati isati jettu kana hin godhu ta'e maal abbaa kee gootaa siin jetti. Uumaan godhu uumaan aaraa jettaan. Hin aartaa'ee si gara feensi hojjechiisaa siin jetti. Maal jettaan? Sanyii isa mallasii maal jedhe? Dhaqanii kaabbaa daabbaa guuranii miila isaatti kufanii OLF taraarsinaa jedhe. Kuni rakkina hin qabu. Yoo dhiira ta'an dhaqanii nu waraananii jedhe. Maal jedhan? Eegee buusanii akka dhufanitti gaabii isaanii daabbaa isaanii guuranii dhaanii sokkan. Qaaniin kana caaleen jiru. Ilmaan habashaa negotiation waan jedhamu beektu. Ilmaan habashaati wajjin kan itti negotiate gootu from the strong point waa harkatti qabatteetu negotiate goota. Uummata baay'ina keenya ilaalu baay'ina keessaantima tokkotti fidan isaan callee cabdutti lakkaa'an akka haafaatti lakkaa'u akka cidii harreen baattee deemtu cidii daawullaa tokko amma cidii Finfinnee keessatti yeroo gurguran agartaniitu ilaa harree caala akka sanaatti isin lakkooftu ishee takka sarta tokkotti isin ilmaanni habashaa tuffii isheen nu qabdu hammanan jedhamu. Kanaaf tuffii kanarraa ka'uudhaaf waboo bira dhaabannee humna qabnu hundumaan horii qabnu hundumaan beekumsa qabnu hundumaan dargaggoo keenya jala hiriirree ilmaan habashaa Finfinnee keessatti finceessisuu dandeenya. Guyyaa saafaa gaafa inni buraayyuu dhuka'utti ka'u gaafa inni sulultaadhaa dhuka'utti ka'u gaafa inni ginci keessaa dhuka'utti ka'u jilba isheetiin taabota baatteetu akka fatansaa iluu jilbaan dhattee kadhattee jilbaan dhuftee nu godhatti. Jilba isheetiin deemti ilmaan habashaa gaafa sana. Jilba isheetiin deemti. Gaafa sana garuu ijoolleen dargaggoon keenya muuxannoo horattee waan dhuftuufi adda isheetti gashitiif yeroo isheen jilba isheetiin deemtu. Hamma isheen taayitaa sanarraa baddutti namni booddeetti deebi'u hin jiru. Kanaaf aariin hin dubbadhe gaddatu natti dhaga'ame nama nan gaddaa namoota baay'ee dhume waaqayyo lubbuu isaanii nuuf hamaaru. Onnee immoo nutti bitu. Waaqayyo onnee immoo nuuf kennu. Garaadhuma garaa kutatu nuuf kennu. Garaa kutannee mudhii keenya hidhannee haadha keenya abbaa keenya jabeessinee waboo keenya bukkee dhaabannee waboo keenyatti birmannee waboo bira dhaabannee waboo gargaarree ilmaan nafxanyaa jilbaan jilbeeffachiifna. Yookiin qobaa jiraanna yookiin nu jala jiraatti. Kanu reesoorsii keenya irratti nutu murteessuutu nurra jira. Biyya abbaa keenya irratti nutu murteessuutu nurra jira. Abiy baduu qabdi. Hin baddi immoo. Hin baddi. Abiyyi akkasittiin nama qalee nama ajjeesisee jiraachuu hin danda'u. Hin badaa baduun isaa nafu. Garuu kan inni ittiin badu waboo duwwaadhaan bada. Taas akkasittiin harkaan karaarra yaa'uudhaan dhagaa karaarra duulanii dhagaarra guuruudhaan badaan jiru abiyyi. Taasa hin jiru. Waanuma yaadamneedha kun. Garuu
gaafa tachi dhukaasa jalqabdee eegee sheeraan darra kaa'attee biyya Ameerikaatti baddi. Utuu waboon achi hin gahin baqata. Yeroo sana Mangistuu Hayilamaariyaam Amboodhaa wayyaanee yeroo loltutu xayyaara fudhatee Naayiroobii gale yaadattootaa tan itti kolfaa turre. Waan akkasii isa seen sobdee fokkortu isinitti fakkaatiin ilmaan Habashaa hin sobdi. Innaa kun immoo hin dhalata. Jabaadhaa Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u, Waaqayyo nu haa gargaaru. Garaa keenya hunduma keenya onnee keenya hundumaan waboo bukkee dhaabannee waboo wajjin lollee akka bilisoomnu shakkii tokko hin qabu. Gaafa sana haasofna. Jabaadhaa hamma piroograama kan biraadhaan walitti deebinutti Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaadhaan ta'a.